Jirra jirtu hordoftoonni kookechee har'a paartii lammaffaa biizinesi maneejimenti exit exam qabannee dhufneerra. Exit examiin kuni akkuma isin duratti dubbanne bara 2015 bara 2016 termii lamaanii iyyuu keessaa kan funaannamedha. Har'ammoo gaaffii 45 qabannee dhufneerra. Koorsiin kun yookaan gaaffileen kunneen kallattiimaan barattoota biizinesi maneejimenti, biizinesi adiministireeshin, maarketing maneejimenti fi piyuur maneejimenti barataniif sirriitti kanneen fayyadanii fi buluupiriintii haaraa wajjin kan wal simatanidha waan ta'eef gaaffilee kanneen yoo hojjettan sirriitti akka fayyadamtan abdii waan qabnuuf qabannee dhufnee ammas hamma dhumatti nu wajjin yoo kan turtan ta'e fayyadamaa taatu jechuudha. Kanaaf gaaffilee kanneen gaafa hojjettan waraqaa of biratti qabachuu hin dagatina. Waliin hojjenna jechuudha. Daddaftanii yaaluu danda'uu qabdu jechuudha. Ofii keessan of madaaluu qabdu. Maaliif namni datuma of madaaluun wantoota qabachaa deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkaataa qo'annaa keessan gorsa garaagaraa yoo barbaaddan ammas hawwiinitti sabiskiraayib gochuun gorsa garaagaraa achirratti argachuu dandeessu. Akkaataa kanneen akka yoo qo'attan qabxii gaarii fiduu akka dandeessan gorsa garaagaraa ni kennina. Mindset training ni kennina. Personal development, business plan development, wantoota garaagaraa, literature review, research proposal, advisorship, wantoota hedduu ni hojjenna. Hawwiinitti yoo sabiskiraayib gootan dabalataan fayyadamtu. Linkii isaa dhumarratti isiniif hin kaayaa. Sana sabiskiraayib gootanii fayyadamuu dandeessu. So kallattii irraa gara gaaffii keenyatti yoo seennu gaaffiin tokkoffaan as Henry Fayol principle of subordination is Henry Fayol ni beektu the father of modern managementii dha inni seerota 14 kaa'ee jira. Seerota sanni keessaa jechi subordination jedhu maal agarsiisaa jedha. A. Organizational interest should be subordinate to individual interests. B. Individual interest should be subordinate to general interests. C. Individual should not have any sort of interest at all. D. Organizational interest should be subordinate to national interest jedha. Kanaaf sirriitti kan ilaaltan ta'e subordination akkaataa Henry Fayol principleetiin individual interest should be subordinate to general interest namichi. Kanaaf deebiin sirriin baa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif interestiin individualii dursa kennamuufii qaba jechi kun. So kanaaf isa kana argachuu barbaadan introduction to management yoo ilaaltan yookaan immoo organizational behavior course refer kan goote yoo ta'e sirriitti argachuu dandeessu. Gaaffii lammaffaa performance appraisal may have the following views except one. Inni kun immoo kallattiimaan resource management chapter 6 ilaallata performance appraisal. So afaan oromootiin viidiyoo isaa hojjennee irraa yoo barbaadan performance appraisal jettanii chaanalii keenya irratti sarchuu gootan ni argattu. Sirriitti PowerPoint bareeda himaan hojjetameef yoo ilaaltan fayyadamaa taatu. So performance appraisal may have following except one jedha. A. Helps to determine and manage the safety of the workers. B. Equal employment opportunity and reduce design errors. C. Career planning, development, training and development need. D. Performance improvement and the compensation adjustment. So sirriitti ilaaluu gaafata. Performance appraisaliin faayidaa inni qabu kan hin taane yookaan faayidaa performance appraisalii kan hin taane isa kamidha gaaffii. Help to determine the manage safety of workers, equal employment opportunity, reduce design errors, career planning and development and training. Inni kun immoo sirriitti ilaalla. Performance improvement and compensation adjustment jedha. Inni kun directly related to compensation policy waan ta'eef deebiin isaa haa ta'a jechuudha. So aan maal jedha help to determine the manage safety of the workers kan jedhu kuni faayidaa performance appraisalii miti. Kanneen hafan garuu sirriitti faayidaa performance appraisalii jechuudha. Kanaaf chapter 6 workforce management refer godha.
Gaafii sadaffaa of the following is not the most common problem in appraisal. Innis achumatti chapter 6 dha. Lack of objectivity, recent behavior of bias of personnel, low appraiser motivation, the job relatedness. So one of the following is not the most common problem in appraisal. So performance appraisal keessatti problemi kan hin taane isa kamidha? Lack of objectivity, recent behavior bias of personnel, low appraiser motivation, job relatedness jedha. Kun hin ta'u. Diin hin ta'u gonkumaa. Walitti hin dhiyeessu. People observe a very bit of a person's behavior in our first encounter, and in fact that this behavior reflects what the person is really like. A. Stereotypes. B. Selective perception. C. First impression. D. Self-fulfilling proficiency. Indirectly, exactly ammas human resource management yookiin immoo organizational behavior chapter 3 yoo ilaaltan deebisuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf maanajarii tokko nama hojii qacarame tokko guyyuma tokkoon gaafa jalqaba waan ilaaleef amalli isaa guutuun bara baraan kan agarsiisu yookaan waggaa guutuu kan agarsiisu kana fakkaata jedhee yoo kan madaalee ta'u namicha san maal jennaa dheeraati. So kuni akkuma inni agarsiisu people observe very bit of persons behavior in our first encounter waan jedhuuf exactly first impression kan jedhu ta'a. So first impression wajjin wal fakkaata jechuudha. Maaliif nama guyyaa tokkoon argine guutumatti amalli isaa kana fakkaata jennee murteessuu hin dandeenye jechuudha. So question number 5, blank is the type of organizational culture in which employees display their feelings, review about the organization. OB double A. Functional culture. B. Descriptive culture. C. Perceptual culture. D. Value culture. A type of organizational culture in which employees display their feeling and the view about the organization. Perceptual culture. Functional in ta'u, descriptive in ta'u, value in ta'u garuu perceptual culture. Perceptual culture culture. So perceptual culture is a type of organizational culture in which employees display their feeling and view about the organization. So what is grievance? Grievance is my case. Actually, sakana according to the student, human resource, organizational resource, different course, grievance handling, decision making, leadership irrattis arguu dandeessu. Kanaaf grievance maal ilaala? A. Any factor involving wage hours or condition of employment that is used as a complaint against the employer. B. Any satisfaction or feeling of justice in connection with one's employee's situation. C. Any dissatisfaction or feeling of injustice in connection with one's employment situation. D. Disputes between management, union, and the employees are resolved in a series of steps. Yes, filannoo kenname keessaa grievance wajjin sirriitti kan walii qabatu maaliif any factor involving wage hours or condition of employment that is used as a complaint against the employers. Maaliif hojjettootatu sa'aatii hojii mindaa isaan argatan wajjin complaint dhiyeessu yeroo baay'ee isa sanaan grievance kan jennu jechuudha. Kanaaf aan sirriidha jechuudha. Deebiin isaa ta'a. Question number 7. Which one of the following is the best conflict management strategy when conflict parties are in high cooperativeness but low assertiveness? Inni kun exactly OB yookaan immoo leadership course organizational behavior yookaan immoo leadership and change management chapter 5 sirriitti ilaaltanii jirtu. Kanaaf gaafa high cooperativeness fi low assertiveness ta'ee conflict management strategy best ta'e kamidha? A. Avoiding. B. Collaboration. C. Competing. D. Accommodation. So I'm sure accommodation jechuun laara televizyinii qaba.
accommodation yeroo baay'ee high cooperativeness in the low assertiveness kan ta'u ta'enaan best way of conflict management strategy accommodation ta'a. Kanaaf refer OB again leadership especially OB anu hojjedheen jira waan ta'eef video isaa gara duubatti deemtanii check gochuu dandeessu. Chapter question number 8. Student group work may be unhappy with high grades if they feel some members of the group didn't contribute uniformly to the effort in getting that grade. This is an example of A. Maslow's hierarchy of needs, B. Equity theory, C. Expectancy theory, D. Self-efficacy theory. Maal jedha? Barattoonni guruppiidhaan assignmentiin isaanii kenname haa jennu erga hojjetan booda hundi isaaniitu gireedii guddaa argatanii ijoollee sana keessaa namni assignmentii sana hojjete nama muraasa ta'uu danda'a. Warroonni hin hojjennes qixuma isaaniitiin waan argatanii fi xiqqoo warroonni namoonni tokko tokko fiilingiin isaanii sirrii hin turre yookaan immoo hin gammanne. Teooriin kana ibsuu eenyudha? Maslow's hierarchy in ta'u, expectancy in ta'u, maybe equity in the self-efficacy theory ta'a. Kanaaf equity theory ta'a jechuudha. Maaliif namni waan hojjete argachuu qaba garuu osoo hin hojjetiinis argachuun isaanii isaan hin gammachiifne. Kanaaf equity theory again check OB again OB organization behavior. So question number 9. John woke up and wanted to the ATM to make money. He went to a grocery store to buy some product and paid with his debit card. He finished off his day by going to school and registered online for his computer class. John has had multiple contracts with what kind of information systems throughout his day? Inni kun immoo MIS Management Information System irraa dhufeettudha gaafin kuni. A. Executive Information System, B. Management Information System, C. Transaction Processing or TPS, D. PSS or Decision Support System. Now, such system analysis and design course jedhu barataniirtu akkasumas Management Information System course jedhu barataniirtu isa sanaa wal qabata yaafiin kuni. Kanaaf John wake up and wanted to the ATM to take money. He then went to grocery store to buy some product and paid with his debit card, and he finished off his day by going to school and register online for his computer class. John has had multiple contracts with what kind of information system? Exactly management information system. Management information system. Question number 10. Often project formulation is deficient because of the following except project formulation. Project management. Project management. So, A. Poor assessment of input requirement. B. Commission of project linkage. C. Poor judgment because of lack of experience and expertise. D. Deliberate overestimation of benefit and underestimation of cost. Often project formulation is deficient because of the following except A. Poor assessment of input requirement. B. Commission of project linkage. C. Poor judgment because of lack of experience and expertise. D. Deliberate overestimation of benefit and underestimation of cost. Kanaaf kun sarbaatti faataa jiru commission of the project linkage kan jedhu kun sababa ta'uu hin danda'u qofaati project kanaaf jechuudha. Question number 11. Identify the right match between formulation and implementation of strategy. Kun immoo strategic management course jedhu irraa dhufe jechuudha kallattimaan. Yaafii course sana ilaallatu. Identify the right match between formulation and implementation strategy. A. Excellent implementation. Inappropriate formulation lead to strategic failure. B. Excellent implementation. Appropriate formulation lead to strategic success. C. Poor implementation. Appropriate formulation lead to strategic rescue. D. Poor implementation. The inappropriate formulation lead to strategic failure. Kanaaf dhugaa kan ta'e kan sirriitti match kan ta'e formulation fi implementation. Chapter 4 and chapter 5 actually. Strategic management chapter 5 and chapter 4. Fuuldura duuban formulation and implementation barataniirtu. Kanaaf sana wal qabsiisaa ta'u deebisuuf yaala.
So baan sirriidha maaliif excellent implementation the appropriate formulation lead to strategic success kan jedhu sirriidha isaan nan kan sirrii miti jechuudha. Gaaffii kudha lammaffaa an aggregation of factors that sets a company apart from its competitors and give its a unique position in the market. It is vision, mission, strategic plan, competitive advantage. Inni kun strategic management chapter 2. Strategic management chapter 2. Yes, an organization, especially chapter 2 and the chapter 3 actually. So aggregation of factors that sets a company apart from its competitor and give it its unique position in the market. Kan jedhu kuni dhaabbanni tokko magaalaa sana irratti positionii guddaa yookaan bakka gaarii akka qabaatu kan isa taasisu kamiidha. Vision, mission, strategic plan isaa osoo hin taane competitive advantage yoo qabaatedha. D is the correct answer. Yes. Question number 13. Which one of the following is not important task or question for strategic implementation? Ammas safaruma sana irra A. Who are the people who will carry out the task of the strategy? B. What task must be left undone? C. When and in what order must tasks be done? D. How much task is done? What tools are needed to do them? So which of the following is not important task or question for strategic implementation? What task must be left undone? Jedhamu kuni in ta'u kanneen hafan what the people who will carry out the task, when and what order must be taken, and how much task is done, and what tool are needed kan jedhu kuni strategic implementation keessatti beekamaadha akka barbaachisu. Kanaaf baan sirrii miti sirrii. Question number 14. Blank is a conversion of project action plan into an operating time type. Inni kunis project management. So blank is a conversion of project action plan into an operating time table edha. A schedule, B risk, C coordination activity, D scoping edha. Kuni sirri masti schedule type. Schedule. So schedule is simply the conversion of project action into operating time table. Question number 15. Of the following is not true about small business. Inni kun immoo business ethics yookaan immoo entrepreneurship ilaallata. Entrepreneurship. So of the following is not true about small business. Why small business ilaalchisee kan soba ta'e kamiidha garaagaraati. Not true jechuun soba kan ta'e kamiidha. A. Are privately owned corporation, partnership or sole proprietorship kuni ta'uu danda'a. Dhugaadha. B. Are independently owned, operating the financial base, definitely kunis dhugaadha. Have fewer employees and high volume of sales. Mee kana yeroo biraa dabarru. Da. Has relatively little impact on its industry. Yes, definitely kunis dhugaadha. So maalifi have fewer employees and high volume of sales. Bakka kamitti badee high volume of sales bakka jedhu sanatti sobate. Maalifi have fewer employees and low volume of sales ta'uu qabaachuu. Entrepreneurship, check your entrepreneurship course. Maalifi koorsii maqaa isaanii dhaa'uudhaan kan isiniif ibsaa jiru koorsii kanfaa irratti xiyyeeffannoo akka kennuu qabdan isiniif akeekuuf. So bifa sanaani kan isinis qophii keessa kan taasisan jechuudha. Question number 16. Liquidation is an appropriate strategy for one of the following business group. Exactly inni kunis strategic management. Yeah, strategic management, especially on matrix chapter 4. So liquidation is an appropriate strategy for one of the following business group. ECG matrix, BCG matrix kan jedhu yoo ilaaltan quadrantii afur qaba. Stars, cash cow, dog and question market. Kanaaf isaanan afran keessaa liquidation yookaan immoo biizinasii sana guutumaan guutuutti cufu sadarkaan si geessisu isa kamiidha? Deebiin gabaabumatti cash cow or B. Dog. Sadarkaa doggi sana ga'ee taanaan you have to liquidate or switch off the business at all jechuudha. Kanaaf BCG matrix, strategic management chapter 4 and 5 isaanan lamaan sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Gaaffii kudha torbaffaa. Blank is a multitask job that has costs, time, scope, requirement that is done only in one time. Yes, blank is a multitask job that has cost, time, scope, requirement that is done only one time. Kanaaf
project management dha. A project, B project plan, C project idea, D project identification jedha gabaabumatti project ma. Project is a multitask job that has cost, time and the scope requirement that is done only at one time. Kanaaf deebiin isaa aata project mataa jechuudha. Gaaffii 18ffaa when the buyer are able to join together to put pressure on a supplier, this is which of the following quarters of 5 process? Amma strategic management irra jirra. Chapter 4 and chapter 5 ammas. So when a buyer are able to join together to put pressure on supplier, kanaaf amma warroota namoota bittootatu humna guddaa godhatee dhiyeessitoota irratti pressure uume jechuudha. Kanaaf quarter 5 force modelii sana fayyadamaa too istaate kana maal jennaani? A competitive rivalry, B threat of new entrant, C bargaining power of customer, D threat of substitute product. Move. Amma warroota bittootatu humna guddaa godhatee pressure uumaa jira maal irratti? Dhiyeessitoota irratti. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiyeessitoonni hedduudha, dhiyeessitoonni baay'ee hedduudha, namoonni bitan immoo namoota muraasa. Kanaaf isaan akka fedhanitti bituu danda'u jechuudha. Maaliif namoonni dhiyeessan hedduutu jira waan ta'eef. Sababa kanaati taatee kanaafi porter maal jedhaani? Bargaining power jedhaan. Kanaaf bargaining power of customer ta'a jechuudha. Caan sirrii. Ammas isumatu deebi'ee when supplier are limited or input are scarce, which of the following or which porters 5 force are at play? Amma immoo warra dhiyeessitu xiqqaa namoonni bitan hedduudha. Kanaaf akka reefuutti humna godhatanii falmuu hin danda'an. Maaliif warri dhiyeessu nama muraasa waan ta'eef isaantu paaworii guddaa qabaachuu. Isa kanaan immoo bargaining power of supplier jennaan jechuudha gabaabumatti. Bargaining power of supplier kanaaf kunis caataa jechuudha. Kanaaf be sure chapter 4 chapter 5 strategic management sirriitti xiyyeeffannaa kennaa jechaa jirra jechuudha. Gaaffii 20ffaa which of the following requires a firm to establish annual objectives, devise policies and allocate resource? Which of the following requires firm to establish annual objectives, devise policies and allocate resource? A. Strategic formulation, B. Strategic implementation, C. Strategy evaluation, D. None of the above. Ammas koorsii masana irra turre kanaaf strategic implementation jedha jechuudha. Strategic implementation requires annual objectives, devise policies as well as resource allocation. Which of the following is the first step in starting the research process which typically takes the most of the time? Amma immoo business research yookaan immoo research methodology irra jirra jechuudha. Kanaaf research methodology viidiyoo bareedaa isaa PowerPoint bareedaa isaa wajjin hojjetameera waan ta'eef ammas gara duubatti deebi'aa viidiyoo keenya ilaalaa hin fayyadamtu. You guys please viidiyoo keenya sirriitti ilaaltan ni fayyadamtu. Kanaaf kuni amma kallattiin strategic management research methodology ilaallata maal jedha? Which of the following is the first step in starting the research process which typically takes the most time? A. Searching source of information to locate the problem. B. Survey of related literature. C. Identification of problem. D. Searching for solution to the problem. Yeroo hunda researching kan jiraatu yoo problem hin jiraate. Kanaaf stepping jalqabaa researchii kamiyyuu keessatti problem identification. Kanaaf C is the correct answer. Gaaffii 22ffaa a reasoning where we start with certain particular statement and conclude with a universal statement is called? A reasoning where we start with certain particular statement and conclude with a universal statement is known as A. Deductive reasoning, B. Inductive reasoning, C. Abnormal reasoning, D. Transcendental reasoning. So gabaabumatti caafiidhaa keessaa baastu. gabaabumatti deebii waan hin taaneef maaliif reasoning where we start with certain particular statement amma particular to general and general to particular kan jedhu qofa qabaanna gahaadha. Kanaaf deductive kan jennuuni yoo maal ta'edha, inductive kan jennuun immoo yoo maal ta'edha kan jedhu beeknaan salphaadha jechuudha. Amma kan nuti kenname particular to generalidha. Sila ta'eef deebiin isaa maal ta'a? Inductive reasoning ta'a. Deductive kan jennuuni large to small gaafa ta'u yookaan immoo universal to particular gaafa ta'udha jechuudha. Actually general psychology irrattis barataniitu kana koorsii garaagaraa irratti wal argitaniitu. Inductive and deductive.
Gaaffii 23ffaa which one of the following statement about sampling distribution of the sample mean is false? Kun immoo exactly statics 2 chapter 1 kanas video bareedaa isaa isiniif hojjetameera. Sampling the sampling distribution jennee hojjenne irraa kanaaf achirra deemtanii check gochuu dandeessu. Maaliif maateeriyaalii barbaaduudhaaf dhamaatiin isinirraa hin eeggamu. Maaliif already hojjetameera waan ta'eef koorsiin isinii barbaachisu gara duubatti deebitanii check gochuu yookiin amma statics 2 chapter 1 dha jechuudha. Gaaffiin kun A. Sampling distribution is generated by repeatedly taking samples of size n and computing the sample mean. B. Standard deviation of the sample distribution. The sampling distribution is approximately normal whenever the sample size is sufficiently large or n is greater than 30. D. The mean of the sampling distribution is equal to B jedha. Kanaaf kan soba ta'e kamidha? Actually B hin xumuramne sirriitti ilaaltanii yoo jiraattan standard deviation of the sampling distribution is jedhee dhaabeera. Kanaaf sirriitti xiqqoo dogoggoratu jira. But kanuma kenname keessa soba kan ta'e kamidha waan ta'eef sobni baarratti kan jiru kun soba jechuun dandeenyu garuu hin xumuramne actually waan hin xumuramneef isuma akka sobatti fudhanna maaliif kanneen hafan dhugaadha waan ta'aniif jechuudha. Analysis of variance is a statistical method of comparing the several population dash jedha. Analysis of variance kana sura do janneerra so check our video ANOVA analysis of variance ANOVA chapter 5 ANOVA laala sirriitti. Kanaaf analysis of variance is a statistical method of comparing the several population mean variance standard deviation jedha. Gabaabumatti mean yes variance analysis of variance is a statistical method mainly used for comparing several population mean dash statistics 2 actually ANOVA chapter 5. Gaaffii 25ffaa 95% confidence interval for the mean of the population is such that A. It contains 95% of the value in the population. B. There is 95 chance that it contains all the value in the population. C. There is a 95 chance that it contains the mean of the population. D. There is 95 chance that it contains the standard deviation of the population. Kanaaf achumatti ANOVA yookaan analysis of variance kanarratti confidence interval jennee actually chapter 3 estimation chapter 2 the chapter 5 keessattis chapter 4 is chi-square keessattis confidence level lechaa ture. Kanaaf 95 confidence interval for the mean of the population jechuun maal ibsa? Gabaabumatti there is the 95 chance that it contains the mean of the population yookaan C dha jechuudha. Sirriitti ilaalaa gaaffiin kuni baay'ee murteessaadha. So 95 confidence interval for the mean of the population jechuun there is a 95 chance that it contains the mean of the population. Ammas correlation coefficient is used to ammas chapter 6 regression the correlation chapter 6 sas isinif hojjedha gara fuuldurana eega isan nan hojjedha. Kanaaf correlation coefficient jechuma jechuudha chapter 6 statics 2 chapter 6 correlation the regulation kan jedhu. So correlation coefficient is used to determine a specific value of y variable given specific value of x variable jedha. A specific value of x variable given a specific value of y variable. The strength of the relationship between x and y variable. D none of the above. Ammalaan regression the correlation garaagarummaa isaa beekuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanaaf amma nuti waa'ee correlation dubbachaa jirra waan ta'eef correlation immoo yeroo hundaa relationship dha kan nutti himu waan ta'eef caansirri specific value of y interval the given specific value of x interval ምናምን kan jedhu kuni variable kan jedhu kuni it is all about regression correlation miti. So caansirri 27ffaa which of the following which of the given plot is suitable for testing the linear relationship between dependent and independent variable isa kana regression kan jedhu isa kana. Kanaaf dependent variable and independent variable agarsiisuudhaaf plootiin fayyadamnu maal ta'uu qaba jedha. Bar chart, scatter plot, histogram and p chart jedha. Gonkumaa bar chart, histogram fi p chartiin ta'uu hin danda'u waan ta'eef
scatter plot fayyadamna jechuudha. Scatter plot is the one that used for plotting the relationship between dependent and independent variable. So B is the correct answer. Gaaffii 28ffaa the only probability distribution it is mean in the variance always the same is A. Binomial distribution, B. Normal distribution, C. Poisson distribution, D. T-distribution. Statics 1 chapter 5 probability kan jedhu keessatti ilaallee turre jedhee yaada actually. So the only probability distribution that mean in the variance is always equal is known as, it is not normal, it is not T-distribution, it is not binomial, it is Poisson distribution type. So Poisson distribution or in Poisson distribution meaning the variance is always equal. In one tail test for the population mean, if the null hypothesis is not rejected when the alternative hypothesis is true, then A. Type 1 error is committed, B. Type 2 error is committed, C. Correct decision is made, D. 2 tail tests should be used instead of 1 tail test. Kanas statics 1 chapter 3 hypothesis testing kan jedhu keessatti laalleerra viidiyoo keenya gara duubatti deebi'aa tolaala achirratti argattu. But for now maal jechuu akka barbaade asirratti ilaallu. One tail test keessatti null hypothesis keenya reject kan goone yoo ta'e fi alternative hypothesis keenya dhugaa kan ta'u taanaan maal jennaani? Kana jechuun null hypothesis rejected means it is false. But if the null hypothesis is not rejected, kanaaf null hypothesis soba ta'e accept goone irraa jechuudha. Type 2 error hojjenne jechuudha karaa biraatiin. So type 2 error is committed, yes. Type 1 error is committed when the true null hypothesis is rejected. Type 2 error is committed when false null hypothesis is accepted jechuudha. Asirratti null hypothesis keenya accept godhameera garuu soba ture. Maaliif? Alternative hypothesis keenya dhugaadha jedhee kennameera waan ta'eef yeroo alternative hypothesis keenya dhugaa ta'e null hypothesis keenya reject ta'uu qaba ture garuu accept ta'eera. Kanaaf null hypothesis sobaa ta'e accept gochuun type 2 error jedhama jechuudha. Garuu dhugaa null hypothesis ta'e reject gaafa goonu immoo type 1 error. I think part 1 keessattis gaafuma kana hojjannee turre. Yeroo baay'ee waan nama shawwaduuf irra deddeebisanii waan fidaniif ammas siniif hojjechuuf dirqamee kanaaf sirriitti ilaala. Gaaffii 30ffaa an interview conducted by a trained moderator among a small group of respondents in an structured and natural manner is known as, kuni gabaabumatti focus group discussion jennaan jechuudha. Focus group discussion kunis research methodology keessa especially chapter 4 I think achi keessa dhufe jechuudha. An interview conducted by trained moderator among a small group of respondents in an structured and natural manner is focus group discussion jedhama yeroo baay'ee. Focus group discussion. Gaaffii 31ffaa the variable which can affect dependent variable but presently not included in scope of study is called independent variable, extraneous variable, effect variable, none of the above jedha. The variable which affect dependent variable but presently not included in the scope of the study jennaan extraneous variable. It is not dependent variable, it is not independent variable, it is not effect variable but it is extraneous variable. Gaafiin lamaanuu research methodology irraa gaafiilee dhufanidha. Gaaffii 32ffaa blank is conducted to detect the weakness in research instrument design jedha. A. Pilot study, B. Questionnaire, C. Interview, D. Sampling jedha. Kuni pilot study. Pilot study yeroo baay'ee study weakness research yookaan research instrument design tokko beekuudhaaf hojjetamu pilot study jennaani. So this also research methodology. Gaaffii 33ffaa which one of the following is not among the feature of communication jedha. Inni kun immoo actually life to management or any course qabachuu danda'a. Kanaaf feature of communication kan hin taane isa kam jedha. It is purposive, it is solution, it is contextual, use of symbol jedha.
amma gabaabumatti use of symbol inni ta'a. It is purposive inni ta'u amma lamaan kana keessa laallaa jechuudha. It is solution fi it is contextual. It is contextual gaafa jennu especially communication contextual namni tokko karaan itti hiikuu fi karaan namni biraa itti hiikuu garaagara ta'uu danda'a. Hiikaan bakka tokkoo fi bakka biraa qabu tokko garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf innis feature of communication dha. Garuu it is solution kan jedhu sirrii miti. Sababa communication jiraatee solution jiraachuu hin danda'u waan ta'eef baan sirrii miti jechuudha. Sodomii afuraffaa Blank is a form of providing variety short-term incentive to encourage purchase of products in marketing function. Ini kedua principle of marketing ida. A. Public relation. B. Direct marketing. C. Advertising. Sales promotion. Maksudnya a form of providing variety short-term incentive to encourage purchase of the product in marketing function ida. Sales promotion ida. Kalau toko-toko gafa sales gurgurtaa deemsifnu promotion ini hojjenna. Short term incentive kenninaaf jechuudha warroota bitaniifi yookaan maamiltoota keenyaaf kanaaf isaan bifa isaan nurraa bituu danda'u jechuudha. Kanaaf sales promotion jennaan jechuudha. Kanaaf principle of marketing kan jedhu olaanaa. Kanas video isaa barichine hojjennee irraa wanteef you have to check. So which one of the following is a part of communication flow in an organization? A. In flow. B. Horizontal communication. B. Upward communication. C. Downward communication. So which one of the following is a part of communication flow in an organization? In an organization jedha. Sirriitti ilaala. In an organization. Kanaaf in flow. In flow, yes. In flow communication. Strategic thinking encompasses all of the following except A. Answering where are we now. B. Formulating strategy. C. Evaluating performance. D. Restraining futuristic orientation. Jalan increase strategic management ramas yafi dufera. Strategic thinking encompasses all of the following except answering where we are now. Formulating strategy. Evaluating performance. Restraining futuristic orientation jala inni kunin ta'u. These the answer. So strategic management levels. So the following is the viability aspects of the project plan in terms of time. Ammas project management ida. Which are the following is the viability aspects of project plan in terms of time. A. What funding is required and by whom? B. How much will be the project cost? C. What are the optimum level of the required resource? D. What can be done simultaneously? So the following is the viability aspect of the project plan in terms of time. What funding is required and by whom? How much will the project cost? What is the optimum level of the required resource? What work can be done simultaneously? So here D is the correct answer because what work can be done simultaneously. This indicates time sequences. So the question is from perspective of time. Here all ilaalchisee project plan kan nu gaafate waan ta'eef gaan sirri. So which one of the following is special linear programming model, a game theory, assignment model, decision theory, waiting line model jedha. Inni kun OR dha, operational research. Gaafi achirra dhufu chapter 2 linear programming. Kanaaf which of the following is special linear programming model dha? Assignment model. Gaafi 39ffaa which one of the following, which of the component of the business plan is decided to write the description of the product dha. Business plan gaafa qopheessinu about product describe ni goota. Kanaaf iddoon sun maal jedhama jedha product description dha gabaabumatti. Product description. Annuity cover page miti funding requirement of product description kana jechuudha. Afurtamaffaa the system of account that records the nation's international financial transaction is called balance of payments, embargo, trade deficit, tariff jedha. Kun international marketing. So the system of account that records the nation's international financial transaction is known as balance of payment. So check your international marketing course for such type of question. Like any other human undertaking, project need to be performed and delivered under certain constraints. Which of the following is not one of the list is a triple constraint?
capacity, scope, time, cost. This project management. Yes, project management. Like any other human undertaking, project needs to be performed and delivered under certain constraints. It is not one of the disapps in the triple constraint. Triple constraint can generally scope, time, and the cost. Scope, time, and the cost. Saanan sadee kun triple constraint jedhamu project management keessatti yookaan project scope keessatti. Kanaaf capacity hin ta'u. Capacity is not the answer. Afurtamii lammaffaa. Which one is true about leadership as an art in the process? Ammoo leadership and change management. Course jedhu sammuu keessan click gochuu qaba. So which one is true about leadership as an art in the process? Work to maximize individual interest and group goal. B. Shape the goal of the group but not an organization. C. Define organizational culture. D. Drive and the push from behind. So which one is true about leadership as an art in the process? Drive or push from behind, kuni gonkuma leadership binipsu. Define organizational culture, yes maybe. Shape the goal of the group, that not the organization kunin tau. Work to maximize individual interest and group kunin tau. Kana C tal. So C is the correct answer. When you say leadership as an art in the process, you have to define organizational culture. Kan jedhu ni adeemsifachuu. After time sadaffaa, which of the following is not the requirement for an effective selection process? Human resource. I think chapter 5. Yes, human resource. Chapter 5. So human resource duty isaa chapter 1 up to chapter 9 hojjedhee jira waan ta'eef sirriitti deemtanii olaantanni fayyadamtu. Maaliif PowerPoint isaa main concept qaba. Fayyadamuu dandeessu kanaaf human resource check godhaa yoo dhabdan. Telegram irratti nagaafachuu dandeessu, emailiidhaan nagaafachuu dandeessu PowerPoint isaa yookaan viidiyoo isaa. Kanaaf isa sana ilaallata gaafa godhamu. Which of the following is not the requirement for an effective selection process? Series of screening steps, a lower pool of prospective applicants, post-interview screening, clear job description. Job description and the ladies are job description and the job design. Just your job analysis. So which of the following not requirement for an effective selection process when you a lower pool of prospective applicants. Yeah, namonni yes, and kan namonni dorgommi CV isaanii galchan xiqqaachuu isaaniif gabaabumatti being kanibsu. Afurtamii afuraffaa from the following who is the best example of servant leader? Kunis leadership general knowledge haa ta'u malee gaafii leadership and change management agarsiisa. Servant leader gaafa jennu maal jechuu keenya leaderii ofii isaa ummataaf kennu jechuudha. Yes, ofii isaa fayyadamoo osoo hin taane ummata isaa fayyaduuf kan dhama'u jechuudha. Mangistuu Hayilamaariyaam, Muhammad Gaddafi, Nelson Mandela, King Jim Jong-un jedha. Mangistuu Hayilamaariyaam yoo fudhattan autocratic no. Yes, Derg system kun hin ta'u. Muhammad Gaddafi beektu. The one that kill Libya, yes. Sababa isaatiin Libyaan hanga ammatti rakkoo keessa kan buutu. Kim Jong-un autocratic leadership bida ta'uu hin danda'u. But Nelson Mandela yoo fudhattan ni beektu. Qabsaa dhala namaa yookaan qabsaa gurraachota Afrikaa. Nelson Mandela is servant leader. So the best servant leader in isa jechuudha. Kanaaf sirriidha jechuudha. Caan deebii sirriidha jechuudha gaaffii kana. The last question maybe, which research approach doesn't require developing hypothesis? A. Quantitative. B. Qualitative. C. Mixed. D. Deductive. So research approach kenname keessaa kan hypothesis develop gochuu hin barbaanne isa kamidha? Quantitative, qualitative, mixed, deductive. Definitely qualitative hin barbaadu. The answer must be why? Qualitative research doesn't require development of hypothesis as it is not concerned with or testing specific theory or prediction. Quantitative research on the other hand is a research approach that focuses on measuring and quantifying data. Inni kuni hypothesis develop gochuun barbaadachuudha karaa biraatiin. It is often used to test hypothesis, to make prediction, to generalize finding as well as for the large population. Mixed approach gaafa ilaallu research approach that combine both quantitative and qualitative. So this mixed research can be used to test hypothesis, to generate rich in-depth data as well as to generalize findings for large population. So
Deductive reasoning is a type of reasoning that involves moving from general statement to specific refus gaafii ilaalleerra. The opposite of inductive reasoning jechuudha kun. Kanaaf hundi isaaniitu karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin maal barbaadu hypothesis develop gochuu barbaadu. Garuu qualitative researchiin hypothesis develop gochuun barbaadu jechuudha. Kanaaf research methodology viidiyoo keenya sirriitti ilaalaa ni fayyadamtu. So paartii lammaffaa bifa kanaan xumurreerraa paartii sadaffaa qabannee hamma ol arginutti chaanaalii keenya ammas warri subscribe goone chaanaalii keenya subscribe godhuun akka isin fayyadu shakkii tokkoon qabu. Maaliif afaan keessaniin akka waan tokko keessaa qayyabattan dhamaatii hedduutiin viidiyoo qopheessina waan ta'eef isin immoo subscribe gochuu, like gochuu, share gochuun gatii isin hin kaffalchiisu waan ta'eef share gochuu hin dagatinaa jenna. karaa adda addaatiin wantoota garaagaraa gaafachuu barbaadan especially literature review research garaagaraa hojjechiisuu barbaadan assignmentii garaagaraa sababa yerootiin yookaan wantoota garaagaraatiin gargaarsa keenya yookaan barbaadan yoo ta'e emailii kana fayyadamuu dandeessu. Gorsa garaagaraa especially personal development akkamitti qo'achuu akka dandeessan bifa kamiin gradii keessan fooyyessuu akka dandeessan trainingii garaagaraa yoo kan barbaadan yoo ta'e Hawwinet Tube subscribe gochuudhaan nu dubbisuu dandeessu. Telegram group account keenya fayyadamtu bilbila 0 kanaan fayyadamtanii Telegram irratti si nu dubbistan wantoota garaagaraa wal gargaaruu ni dandeenya. Hawwinet Tube subscribe gochuutiin maamiloo taatan immoo linkii garaagaraa gorsa garaagaraa personal development mindset waan garaagaraa achirratti argachuu dandeessu. CV preparation citation barattoonni garaagaraa citation akkamitti hojjenna kan jettan na gaafattanii turtanii mainly reference fayyadamtanii akkamitti research keessaniif citation akka hojjettan reference akkamitti galchuu akka qabdan viidiyoo bareedaa isaa Hawwinet Tube irratti isin fe'een jira waan ta'eef Hawwinet Tube subscribe yoo gootan wantoota garaagaraa argattu jechuudha. Barumsa kanaan dabalataa wantoota garaagaraa argattu waan ta'eef wiirtuu bashannanaatiif waan ta'eef wantoota nama bashannansiisan achirraa ni qabna waan ta'eef sassaabbina subscribe jechuun dagatina. Kokeef Tube garuu isiniif waa hedduuti jechuudha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatina. Paartii sadaffaatiin hamma ol arginutti nagaan naaf jiraadha. Isin jaalladha.